Awwaa Siraajin jedhama. Jiraattuu magaalaa Jimmaati. Badaa dhukkubsadhaa. Utuun ittiin baramee waggaa danuu ta'eera. Erga baramee hadha waggaa 3 yaalas godhameera. Hospitaala Jimmaatti baqaskanii yaaluu godhameera. Kiniinii waggaa 1 argan fudhadheen booddee waggaa 3 booddee rifeerii na godhanii rifeerii godhamuudha. Giidoo hin qabu. Waanan deemuun hin qabu jireenyi kan koo. Rakkisaadha silaa hadha waggaa danuudha. Waggaa gara waggaa 7 waggaa 6 oli ciisuun kan koo. Mucaa tokkoon qabaa. Mucaa koo kana barsiifachuu qaraasifachuun barbaada. Hundumaan qaqqabne. Amma immoo ofii kootiif ooyyu. Ergan akka kana maradhee ciisee waggaa 3 waggaa 3 kana keessa waan namni fitee afaan dhaqa. Waan namni naa kanneen nyaata malee kutuutti hojjetachuutti hin qabu. Siluma mana namaa hojjedheen jiraadha. Jireenya koo keessatti kun natti jabaatee nama malee waggaa danuudha kanan hospitaalatti deddeebi'aa ture. Jabeenya kanaatiifani ala nammoo biyyi kan koo naa gargaaru jedheen kana isin kadhachuutti bahe harka koo diriirseera. Harka koo duwwaan deebisida. Haasaa danda'ee haasa'uu hin danda'u kana caala. Keessan koo dhukkubsataadha. Gaataan dadhabe. Isuma amma dhukkubni biraati sitti natti daddabalaa mana dhukkuba. Isa kanaatu dhukkubsadhu. Inni kun immoo ammas kan biraati sittuma achitti natti dhukkubu. Ciimni kan immoo luqqeettu tokkitti irraan ciisa erga waggaa 3ti. Gara kana ciisuu hin danda'u. Sochoosuu hin danda'u. Boolii gadi ba'ee ol galuu hin danda'u. Bisaanii xaxxee fudhadhee dhuguu hin danda'u. Namni kana argitan dudduubti keessa dhuyu. Xinnaa guddaan jedhu. Islaama Kiristaanaan jedhu. Namni kana argitan hundumti keessa dhuyu akkatti natti birmattan harka koosin jala qabeera. Namni hundinuyyuu. Dhukkubni kan koo namni wantan dhukkubsadhu utuun baramin natti ture. Erga barame immoo TV maxxanti TV jedhama. Innaan yaala godhamu. Harka 90 lafee kee keessa jira jedhani. Lafee kan koo keessa waggaa 1 fayyaan kennini fudhadhee inni nu fayyanne amma immoo biyya Addis Ababaatti na ajajanii waan fudhadhee dhaquun hin qabadhu. Waggaa danuudha kanarra asirra ciisuun kan koo harka kan koo isinitti balleessuun kan koo akkasin yaalama waan yaalamuun naa kennitan rakkina badaa keessa jira. Mana keessa manan qabu alan qabu jireenyan qabu hundumti keessan akkanatti birmattan hin jedha. Hospitaala Jimmaatu gara Finfinneetti ajajanii? Achitti yaalamaan ture. Yaalanii baqaskanii yaaluu sinaa godhaniiru. Kun nu qayyaruu hin dandeenyu. Artifishaal yoo galee malee amma miilli kee cittu dirasiidha naan jedhanii. Miilli kan koo kun innumti inni akkanatti taa'u hamma taa'u kana keessa na nyaata. Isuma ammaa kana kunoo asirra majammaraa asii amma asirraa inni kun ammala diriirfatu waliin kottooffatu gadi ka'ee boolii baasuu hin danda'u. Kanaafuu achitti na ajajani. Amma rifeerii baafadheen taa'ara. Maaltu si barbaachisa siin jedhan amma yaalamuuf? Yaalamuuf birrii danuudha jedhani. Hammam siin jedhan? 300 oliitiin naan jedhani. Hayyee ashamaa isiniin jecha akkuma dhaggeeffachaa turtan egaa obboleettiin keenya haati keenya kun Mabuubaa Siraaj jedhamti magaalaa Jimmaa jiraatti. Dhibee akka tasaa dhibee wayiitiin qabamtee dhibee TV lafee jechaadha. Lafee isii keessa parsantii 90 ol akka seenee jiru haakimoonni itti himanii jiru. Waraqaa of harkaa qabdee jechaadha. Yaalii baqaqsanii hodhus godhameefii ture garuu sarjarii godhamee guutumaa guutuutti yaalamuuf immoo gara Finfinneetti akka barreeffameef gaha waraqaa of harkaa qabdi. Dhibeen ishee baay'ee sadarkaa hammaataa irra ga'eera. Even hojjetachittee ilma ishee barsiifachuuf miti mana fincaanii illee deemuudhaaf akka baay'ee rakkattu kan
kan ishee nama dubbatte jechaadha. Haala baay'ee nama yaaddessu keessa jirti jechaadha. Kanaafuu obboleettii keenya Mabuubaa haa qaqqabnu. Yoo xiqqaate jechaadha yaalii kanaaf qofa qarshii Itoophiyaa 300 ol kan ishee barbaachisu jechaadha. Sarjarii qofaaf jechaadha baasii garaagaraa malee baasii konkolaataa nyaata turtii garaagaraa malee jechaadha. Kanaafuu obboleettii keenya Mabuubaa akka bira dhaabannu waamicha obbolummaa sinii dabarsuun barbaada. Ana Abdii Geetaachoo Abbabeetii ulfaadha. Mitqayyiroo namni na gargaaruu barbaadan nigdi baankiidhaan tokko duwwaa 82 99 61 78 maqaan Mabuubaa Siraaj.